بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبتوا بردفتوتا ورد بسديه جهاتما بقى نجدرات انجتا قويا هرتاكي سما أدى نميسي أورمون هندي دينكي سيفتو نما كوجما في جهالتما أبولي سكينا كمكا حوازني التيم بيكو بوزي مكان إسا أمو أمار كتائي abadde isinitti yaadde jira. Inta keenya jalqabuudhaaf jecha buzee Oromoon karaa hedduun beetti, karaa komeediitiin beetti, karaa aartii weellisummaan beetti, akkasuma nashiidhaanillee bara kana dhufee jira. Buzee waa hedduu akkasuma aktiivistii sooshaal miidiyaati. Mee eenyu jedhee yoo siyaame maqaa kana hunda keessaa porofaayilii kana hunda keessaa mee eenyuun yoo siyaame artistuma inni keenyeeti. Inshallah, isumaan itti bufna. Wanni hedduun barnootumarraa argamaa barannaan gara aartii kanattis dhufuu dandeette kun aartiin uumamumaan kan jiru ta'e. Sagantaa keenya jalqabaaf jecha mee ani aartistii Ammaar siin jedha amma. Maqaan kan keessu dhagahamuudha qaba. Wanti dhossaa guddaan keessa jiru tokkollee jira. Obboleessa keenya Buzee akkuma beekamu namni hedduun amantaa isaallee kiristaanatti beeka hedduun nama. Ammoo Buzeen islaamummaatti kan dhufe waggaa dheeraa dura waggaa 7 ol akka ta'e oduu qaba. Kanaaf mee aartisti Ammaar siin jedhaan akkanas siyaama. Kanaaf mee aartisti Ammaar eenyu eessatti dhalatee eessa barate mee? Eeyyin galatoomii gaggabaabsee dhuman sii hima. Kanan dhaladhe lixa Wallaggaatti magaala Gimbii jechuudha. Baadiyyaa masana jalaati magaaluma Gimbii kan Wallagga lixaa. Kanan baradhee guddadhes achumatti hanga kutaa amma bara 1999 2000 kanani kaampaasii Samaraa Yuunivarsiitii Affaar seene. Kanan baradhee guddadhes achumatti kanan deebi'ee ergan Samaraa Yuunivarsiitii irraa giraajuweet bara 2002 kan lakkoofsa biyya kanaatti giraajuweet ergan godhee booda achumatti deebi'ee barsiisaa afaan Ingiliffaa ta'ee waggaa 3 immoo isan baradhe irraati ijoolleetti hime. Kana baranne kunoo nurraa badhaasne jennee irraa dhugaa baaneefi sana booddee gara hojii aartiitti achiis 2007 already kan aartiitti makanne jechuudha. Aartiin duruma nu keessa jira, ittuman hojjedha, ittuman barsiisaa ta'ee jiruyyuu barattoota leenjisuu, diraamaa hojjechiisuu waan aartii kana hunda irratti hirmaachaa turre. Achirraa kaanee egaa aartiin komeediidhaan fudhatte anaaf takke gara Finfinneetti kan seenne hanga har'aatti irruma jirra. Kana fakkaata seenaan barnoota kootii porofaayilisaa. Hayyee guddaa galatoomii mee asumarratti ammas gaafii tokko kasii qabu. Buzeen Wallagga lixaatti dhalatee maatiin isaa akka dhagayetti maatii kiristaanaa amantii kiristaanaa qaban irra dhalate. Buzeen mee akkamitti gara amantaa islaamaatti dhufe? Baay'ee gaariidha, gaaffii namatti tolu. Ani by the way bara kutaa 10 akkuma xumureen 97 akka biyya kanaatti 98 gara 11tti gaafan +1tti seenu akka carraa ta'ee obboleessa musliimaan qaba. Ani kiristaana ta'ee odoon achi mana Oriyaakoo musliimaa Naasir Fiqaaduu jedhamu jira. Mana isaaniidha kan ani taa'u mana keenya dhiisee isaan biran jiraadha. Isaan yeroo soomanan yeroo salaatan yeroo sagadan hundumaan nan argaa. Isaan garuu anaan ta'ii amantaa kana fudhannaan hin jenne qodaa tokko keessa nyaannaa wajjin dhunnaa waa hundumaan iyyuu keessi keenya gaa amantaan keessa namaadha. Erga of barreeti of qoratta. Waggaa tokko oliif qorannoo amantaarran ture. Gaaffii gaafachuu yeroo baay'ee akka mormaatti ilaalanii gaaffii gaafattu. Sana booddee odoon sanaan deemuu manzumaa Ustaaz Raayyaa Macaafaa baay'ee dhaggeeffannaa baay'ee jaalladha. Yaa Qamar Huseen isaan faa hedduun caqasan ture. Achi keessa filannootu jira jechuudha. Ergaan isaan dabarsan dhimmi amantaadhaan wal qabsiisanii isaan wangeelaa wajjin walitti fidanii kaan sun gaaffii nattumaa dhufe. Sana booddee bara 98 I think La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jedhee gara musliimaatti amantaa.
Maashaallah, hedduu namatti tola. Maatii keellee haadha abbaa kan keellee rabbiin gara amantaa jaalatamtu amantaa rabbi biratti beekamtu tanatti rabbi si haa fidu jennaa du'aa si goona sillee gadhaabannaa rabbi siif haa kennu jenna. Artist Ammar ammallee gaafima amantaa kanarratti si deebi'a. Amantaa Islaamaa fudhachuun kan kee miidhaan si miidhe jira. Takki ammootu faayidaan inni siif buuse maali? Maal himtame? Amantaa Musliimaa fudhachuu kootiin miidhaan miidhame tokkoyyuu hin jiru. Egaa hawaasni keenya gara Wallaggaatti namni dhiibbaadhaan kana fudhadhu hin jedhu hin jiru. Yeroo hawaasa tokko keessaati gara amantaa biraatti geessentu gaa inni asitti biraati hundeettu xinnoo miseensa dhabuu akka sanatti yaaduu danda'u ta'a. Yeroo sanatti gaa jaarsummaa hedduun ergameera maal jedhamaa ture yeroo sanatti jechuudha. Ani immoo kun filannoo kooti. Filannoo koo filannoo lubbuu xiyyaati malee dhimma waan biraatti miti amantaan amantaadha. Kanaaf akkasiin ergasii garuu dhiibbaan narra ga'e hin jiru. Faayidaan addatti ani qabu rabbi irraati. Ani du'aa godhadhee rakkaa'uu dhabee hin beeku. Lafatti rakkatte yeroo maal jettutti ati rabbuma sujuuddee isa kadhattee jennaan inuma sii guuta. Kanaaf dhiibbaan addaa miidhaan addatti narra ga'e hin jiru. Faayidaan immoo faayidaan anatu gammachuu qaba. Anatu irraa gammachuu guddaa irraa qaba. Wanta kanarraatti nan jaaladha. Haalli aartii fi amantiidha yeroo baay'ee nama rakkisa wal keessa gaafa dhufu. Garuu immoo sana hunda isaa maaneej gochuu barbaada. Maaneej gootee amantaa spirituaalii rabbii wajjin. Aartiin immoo aartiin kun gosa baay'ee qabdi. Aartii sirbaa jira. Sirba kan jedhamu kan haraama ta'u jira. Kan immoo ittiin barsiifnu jira. Diraamaan, komeediin, wallee mayyuu ta'ee gosa garaagaraatu jiru. Nuti akka Oromootti sirbumti keenya uummatuma fakkaata. Rakkinuma uummata keenya akka ibsinu malee ba'aa sirbaa, ba'aa dhugaa, ba'aa dandasaa jennu. Kanaaf aartii wajjiniin nu ulfaata garuu inumatti jirra. Wanni miidhame hin jiru. Wanni addatti immoo rabbii wajjiniin gammachuu guddaan qaba. Bu'aan koo gammachuu. Guddaa galatoomii hedduu waliin hojjettan, waliin hedduu beekamtii guddaa argattan hiriyaa kan kee takke haalli itti isin waliin hojiilee kan akkamitti waliin hojjechuudha dandeettan hedduu tokko waliigaltan nutti fakkaata. Hedduu hojiilee hedduullee waliin hojjettaniirtu. Akka nama qalbii keessatti waan jedhuyyuu walirraa beekuutti nutti fakkaatu. Yeroo waltajjii garaagaraa irratti keessattuu bara qabsoo maastar pilaanii 2015 irraa kaasee akka lakkoofsa faranjiitti hojiilee gugurdaa dammaqina guddaa uummata keessatti uumaa turtan. Uummata qofa osoo hin taane qaama mootummaa keessatti dammaqinaa fi hubannoo guddaa warra uumaa ture keessaa takkeef buzeen waan guddaa hojjetaati turtanii. Mee isa hoo akkamitti waliin jireenyi keessan akkam ture? Baay'ee gaariidha. Amma nuti lamaan keenya iyyuu amma dhimma amantii hojii wal qabatee wanti nuti amantaa hunda keessa gallee hojjenna yoo nagarta ta'e guyyaa faasikaan jiru nuti miidiyaa irra hojjenna waan ta'eef miidiyaa irratti waan dhiyaatu waan ta'eef uummataaf barnoota akka ta'utti guyyaa amantichaa hojii wal qabatee rabbii maal jechuun yeroo faasikaan ga'e kiristaanatu soomii hiika. Soomana sana keessatti garuu ergaan nuti uummataaf dhaabna Oromoodhaaf dhaabna waan ta'eef biyya alaa biyya keessa hundaaf dhaabna. Yeroo musliimaa yeroo ramadaanii yeroo jimma irratti yeroo hojjennu yeroo iddoo garaagaraatti baay'ee arsii keessa iddoo hedduu hojjenneerra hojii asaasaa irraa eegalle. Yeroo kana hundatti iyyuu wanti anaaf isa adda baasu hin jiru. Ani beekumsa koo kan amantaa kootii irraa fida yeroo inni waa'ee musliimaa hojii wal qabatu waan dhaggeeffannaa hadiisa dhaggeeffannaa waa hedduudha soorsiin beekumsa amantaa kan irraa argattu. Innis akkasuma ni qaba. Inni immoo ortodoksii keessaa iyyuu warra sanbata maarii jedhanii yeroo gindii jiru jechuudha. Achi keessaa cabsee innis gara aartiitti galee inni amantaa sana keessa baay'inaan waan beekuuf achi keessaa walitti finnaa aartiitti finnaa amantaa sanas innis kan isaa innis kan koo. Garuu waltajjii irratti immoo lamaan keenya iyyuu abaluu kana jennee wanni haasofnu hin jiru. Wanni wal dhiibu hin jiru jechuudha. Walii galla. Ayyee galatoomii sila ni jaalannan nullee akka keessattuu takkeenis hedduu warra hojjetanii hawaasa kana faayidaa guddaa buusaa turan keessaa sanumarratti mee wallee namaa irraa caccabsaati ka hojjettan jechoota namaa irraa cabsitanii karaa biraatiin yaatu waan kanarratti wanti isin mudate jira yookaan artistoonni Oromoo warri isin
wallee isaanii jecha takka keessaa fudhatanii kabiraa isinitti hidhaatanii irratti wanti isin mudate maaltu jira? Gaaffii gaarii naaf dhiyeessite. Gaaffiin kun gaaffii namoota hedduutti gaaffii uumuudha. Nuuf garuu mudannoo garaagaraa qaba. Tokkoffaa objektiivii qabna. Sirba namaa akkasumaan lafaa kaanee fayyadamnu hin jiru. Garuu sirbi sun tokkoffaa sirba jaalatamee gurra uummataa keessa jirudha. Gurra uummataa keessa jiraatee deebi'ee koomediidhaaf carraa kolfaaf namaa kennuu danda'a yeroo jechoonni dhufanii overlaappii godhan walirra bu'an carraa kolfaa namaaf kenna. Kolfuu keessatti immoo ergaa dabarsuudhaaf ni mijata jennaa jechuudha. Akki uffannaa keessanii aadaa keenyarraa gargarii akkasii waan gadee dhufaa lakkisaa yaa shamarranii gaafa jennu ergaa dabarsuudhaaf hin mijatti jechuudha.